Gaaddisa Gamtaa Afrikaa AU jalatti marii nagayaaf qophii tahuuti TPLF dhiheenyaa kana fudhate irratti mootummaan Itoophiyaa deebisaan laanne. Duraan manguddummaa Keeniyaa malee Gamtaa Afrikaa jalatti hin maradhu jechaa kan ture addi bilisummaa uummata Tigraay bara haaraa Itoophiyaa 2015 sababeeffachuun caayaa Gamtaa Afrikaa jalatti mari'atuuf qophii tahuu ibsuun bakka bu'oota isaa marii kanarraa qooda fudhatan obbo Geetaachoo Raddaa fi Jeneraal Saadqaan Gabratinsaayee mirkaneessuun isaanii ni yaadatama. Gamtaa Afrikaa jalatti mari'atuuf yaada araaraa TPLF fudhate kanarratti Ameerikaa, Gamtaan Awurooppaa fi dhaabbanni mootummoota gamtoomanii akkasuma IGAD miira gammachuu isaanii ibsanii jiru. Haa ta'u garuu mootummaan federaalaa Itoophiyaa yaada kanaaf deebisa hanga yoonaan laatiin yaaddoo uumee jira. Ergamaan addaa Gamtaa Afrikaa Olusegun Obasanjoo rakkoo Finfinneef Maqalee lubbuu hedduu galaafate kana akka hiikaniif yeroon dabalataa laatameefii jira. Gama kaaniin pirezidaantiin Keeniyaa William Ruto, pirezidaantiin Keeniyaa duraanii Uhuru Kenyatta tattaaffii Itoophiyaatti nagaya buusuuf eegalame fiixan akka baasan kan deeggaran tahuu ibsuun isaanii ni yaadatama. Yeroo TPLF mariif qophii tahuu ibsetti mootummaan federaalaa Itoophiyaa TPLF laaffatee yaada je'u yookaan ammoo amanuu dhaburraa lola yoo filate dhangala'uu dhiigaa hamaa fidaa je'u xiinxaltoonni siyaasaa qaamoleen wal dhabdii qaban ta'anii mari'achuun du'a lubbuu hambisa manca'iinsi qabeenya fi bu'uuraalee misoomaa dabalataa akkan mudanne daangessuu danda'a jedhan. Gama biraatiin qondaalli TPLF Jeneraal Taaddasaa Warradaa waraanni Eertiraa fi raayyaan ittisa biyyaa magaalaa Shiraaroo qabachuu isaanii tibba dabre ibsuun isaanii ni yaadatama. Dhimma lixa Tigraay kan humnoonni Amaaraa qabatanii jiran irratti mariin hin feesisuu jedhan qondaalli TPLF kun lola dhiheenya kana bifa haaraan ka'e irratti TPLF miseensota raayyaa ittisa biyyaa umriin isaanii daa'imatan baay'ee to'annoo jala oolchee miidiyaaleen dhiheessaa jira. Mootummaan Itoophiyaa ammoo TPLF dargaggoota Tigraay umriin xixiqqaa ta'an adda waraanatti hiriirsee ficcisiisaa jira jechuun himata bifa wal fakkaatuun. Mootummaan Eertiraa lammiilee biyyattii ganna 55 gadii jiran mooraa leenjii waraanatti dirqiin galchaa jira jedhame. Humnoonni waraana eeggataa ganna 55 gadii marti waraanatti akka galan ajaja kan labse bulchiinsi Asmaraa namoota ajaja kana faallessanii fi fudhachuu didan qabeenyi isaanii guutummaatti saamamuuf akka jiru akeekkachiisee jira. Biyyi xiqqoon handaara galaana diimaa irratti argamtu Eertiraan ganna 29 dabraniif pirezidaantii tokkicha Isiyaas Afeworqiitiin bulaa jirti. Miseensota waraanaa humna if eeggataa jedhamu kanneen umriin ganna 55 gadii ta'an hatattamaan mooraa waraanatti akka galaniif yaamicha kan goote. Biyyattiin namoonni magaalaa Asmaraa keessaa fulbaana 15 bara 2022 guuraman gara adda waraanaa daangaa Itoophiyaatti geeffamanii akka jiran gabaafamee jira. Namoonni kanneen uffata halkanii waan bishaan itti waraabbatan matuma isaaniitii qabatanii akka hiriiranillee ajajamanii jiru. Guutuu Eertiraa keessatti humnoonni nageenyaa namoota miseensa waraanaa turan sakatta'anii qabuu irratti argamus jedhame. Kun ammoo maatii hedduu yaaddoo keessa buusee jira jedhame. Yeroo ammaa kanas maatiin hedduun abbaa warraa yookaan ilma isaanii boo'ichaan geggeessuuf dirqamanii jirus jedhama. Namoonni rakkoo fayyaa qabna jedhan ragaa fayyaa dhabuu isaanii agarsiisu hospitaala beekamtii qaburraa fiduu qabu. Yoo kanan goone manni jireenya isaanii kan jalaa cufamu yeroo ta'u maatiin isaanii alatti darbatamuuf akka jiru labsamee jira. Eertiraan lammiin isii kamuu tajaajila biyyaalessaa akka laatuuf imaammata jabaa qabdi. Lola kaaba Itoophiyaatti TPLF fi mootummaa federaalaa jidduutti adeemsifamaa jiru keessaa harka qabaatuun isii kan mirkanaa'e Eertiraan duulli lammiilee waraanatti galchuu adeemsisaa jirtu haala godinichaa daranuu hammeessuu mala jedhamee sodaatama. Eertiraan lola bara 1998 hanga 2000tti gaggeeffameen walqabatee TPLF irraa haaluu jabaa qabdi. Kanaaf waldhibdee TPLF fi mootummaa federaalaa jidduutti dhalatee fayyadamtee TPLF laaffisuuf karoora jabaa qabdu itti fuftee jirti. Pirezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheikh Mahmud Somalilaand akka fottoytu gonkumaa hin hayyamnu jedhan. Pirezidaantichi kana kan jedhan haasawa hawaasa Somaalee Ameerikaa Virgiiniyaa naannawa Waashingitan jiraatan waliin taasisan keessatti haasaa kanas kaleessa galgala kan taasisan Hassan Sheikh Mahmud guddina diinagdee fi hariiroo dippiloomaasii Somaalilaand dura hin dhaabbannu garuu gaaffii walabummaa ishiin dhiheessaa jirtu gonkumaa hin simannu jedhan. Dubbiin pirezidaantii Somaaliyaa Hassan Sheikh Mahmud kun bulchiinsa Somaalilaand irraa dheekkamsa jabaa kaasee jira. Somaalilaand erga kolonii Ingiliz waxabajjii 26 bara 1960moota keessa goolaa
goolabame hacuuccaa bulchiinsa Ziyaad Barree jalatti kufuu himatti. Erga bara 1991 keessa mootummaan Ziyaad Barree kufe ammoo walabummaa isii labsattee ifumaaf if bulchaa jirti. Garuu beekamtii hawaasa idil addunyaan arganne. Mootummaan federaalaa Somaaliyaa Somalilaand akka kutaa takkatti kan ilaalu yeroo ta'u kophatti bahuu bulchiinsa Somalilaand kana cichee morma. Pirezidaantii Hasan kana Ameerikatti dubbatanis isuma kana. Aangawoonni Somalilaand nuti biyyoota akka Mauritania, Nigeria, Senegal, Gabon, Republika Dimokiraatawaa Kongo, Chad, Ivory Coast, Burkina Faso, Benin, Sierra Leone, Uganda, Kenya, Algeria, Zimbabwe, Zambia fi Namibia dura walabummaa qabaachaa turre jechuun himatti. Garuu seenaa hargeessan himatu kana Maqdishoon hin fudhatu. Pirezidaantichi imala biyya tahuu Somalilaand burjaajessuuf haasaa kana godhe jechuun balaaleffattee jirti Somalilaand. Dubbataan dhimma alaa Somalilaand Suleyman Ali Faaroo Pirezidaantii Hasan dachii ganna 30 hin bulchin dhimma ishii dubbachuu hin danda'an jedhan. Mootummaan Maqdishoo keessaa qarqaratti hin bahin Somalilaand ganna 31 bulchaa jirtu ijaarsa sirna dimokiraasii jabeeffattee waa'ee ishii dubbachuuf hamileen qaban jedhan. Nuti carraa biyya tahuu beekamtii qaama biraarraa argatu osoo hin taane fudhatama ummata Somaalee qofa feesisaa jedhan. Aangawaan mootummaa Somalilaand kun pirezidaantichi kitaaba hijibaa barreeffame golgaa godhachuun heera mootummaa fakkeessanii dubbatan. Ummanni Somalilaand ummata waliin mari'atee dhimma isaa addunyaatti hubachiisee deemaa jiru. Imala kana ammoo duubatti kan deebisu eenyulleen hin jiraatu jedhan. Somalilaand hawaasni idil addunyaa beekamtii akka laatuuf gaafachaa jirti. Garuu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii gaaffii walabummaa ifii labsatu Somalilaand kana waan simateen qabu. Sirni awwaalchaa giiftii Elizaabeet lammaffaa fulbaana 19 bara 2022 wixata boruu raawwatamuuf akka jiru gabaafamee jira. Sirna geggeessaa mootii Ingiliz Elizaabeet irratti argamuuf geggeessitoonni biyyoota garagaraa London dhiphisaa jiru. Garuu dureewwan biyyoota gariif afeerran hin godhamne. Kunis sababa rakkoo keessoo isaaniitiin kan wal qabatu. Pirezidaantii Ameerikaa Joo Baayiden dabalatee dureewwan biyyoota garagaraa fi keessummoonni addaa 500 gayan sirna awwaalchaa kanarratti akka argamaniif idil addunyaarraa afeeramanii jiru. Muummee ministeera Kanadaa Justin Trudeau, muummee ministeera Austraaliyaa Anthony Albanese, pirezidaantiin Indiyaa Druupadi Murmu, muummee ministeera New Zealand Jacinda Ardern, muummee ministeera Bangladesh Sheikh Hasina fi pirezidaantiin Sri Lanka Banil akkasuma hoggantoonni biyyoota Commonwealth geggeessitoota biyyoota afeeraman keessatti argamu. Pirezidaantiin France Emmanuel Macron, pirezidaantiin Ireland Michael Martin fi kan Jarman Frank Walter akkasuma pirezidaantiin Italy Sergio Mattarella geggeessitoota biyyoota Awurooppaa afeeraman keessatti argamu. Gama biraatiin geggeessitoota biyyoota afeeramanii muraasa irratti gaaffiileen ka'anii jiru. Isaan keessaa bulchaa Saudi Arabiyaa Muhammad bin Salmaan fi pirezidaantiin China Xi Jinping isaan tokko. Mootii Charles sadaffaan dureewwan afeeraman keessaa muummee ministeera Kanadaaf kan New Zealand dubbisanii jiru. Ilmi mootii Saudi Arabiyaa Muhammad bin Salmaan bara 2018 keessa sababa gaazexeessaa Jamal Khashoggi qunsila Saudi Arabiyaa Turkii magaalaa Istanbul keessatti ajjeefame ajaja laatan jedhuun kan qeeqaman yeroo ta'u, addatti kaadhimaan gaazexeessaa ajjeefame Jamal Khashoggi Hantis Ganjez sirna kanarratti afeeramu bin Salmaan akka malee mormitee jirti. Bifa wal fakkaatuun pirezidaantiin China Xi Jinping himannaa yakka dhala namaa irratti raawwatan jedhuun afeerraa isaanii qeeqni jabaan mudatee jira. Bakka Jinping itti aanan isaanii Wang Qishan UK'tti fuuladeeffatanii jirus jedhame. Garuu bakka buutonni biyyoota akka Belarus, Raashiyaa, Suuriyaa, Maayinaamaarii fi Veenzuweelaan hin afeeramne. Biyyoonni akka Iraan, Kooriyaa Kaabaa fi Nikaraaguwaay dippiloomaatota isaanii akka ergatan afeeramanii jiru. Ganna hedduuf dureewwan biyyoota hangana baay'atanii carraa bakka takkatti wal arguun arganne. Afeeramtoonni argaman sirna awwaalchaa mootittii UK Elizaabeet irratti wixata boruu argaman martinuu kabaja mootittiif qaban mul'isuuf galma reefi isii jiru Westminster deemanii daawwachuudhaan galmee gaddaarratti mallattoo isaanii kaayuun xumuru. Sanduuqa reeffa mootittii galma Westminster jirurra gonfoon kan kaa'ame yeroo ta'u, gonfoo kanarra immoo Emerald dabalatee albuudni gatii qaalii qabu lakkoofsan 3,000 ta'u kaayamee jira. Albuudota kana keessaa 2,868 fi 68 daayimandiidhas jedhamee jira.